Network. Subscribe, share, like. Haaluma kanaan godinuma kana aanaa Kombolchaatti weerarri homaa waan isaa raddoo ta'anichaa kan akka eeguu qeerransaa fi laga hamaa keessatti haala hammaatan weeraruun oomisha qonnaan bultootaa mancaasaa jiraachuun gabaafamee jira. Akka kominikeeshiniin aanaa Kombolchaa jeetti hooman awwaannisaa aanaalee Kombolchaa raddoota garaagaraa keessatti miidhaa hamaa dhaqqabsiisaa jira. Homaa awwaannisaa kana bifa aadaa fi maloota ammayyaatiin to'achuuf tumsi qaamolee adda addaatiin godhamaa jira. Yeroo ammaa kana qonnaan bulaan mala aadaatti ibidda qabsiisuun aara itti aarsuun ofirraa dhorkaa jira jechuun gabaase. Hooman awwaannisaa godina Harargee bahaa weerare kun gara naannoo Somaaleetiin kan seene tahuu fi naannoo Somaalee yeroo ammaa akka malee miidhuu isaa gabaasaaleen garaagaraa ni ifoomsu. Guyyoota muraasa dura godina saba Oromoo Wallootti hooman awwaannisaa kun miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu gabaasuun keenyas ni yaadatama. Uffata gurraacha uffatanii irreecha irratti hirmaatuun shororkeessaa nama taasisee mana hidhatti nama galchaa jiran dargaggootaa fi dargaggeettiin lakkoofsaan 20tti dhiyaatan gaafa fulbaana 23/2020 magaalaa Buraayyuu irraa uffata gurraacha gaddaa Tassaa Hacaaluu Hundeessaa ibsu uffachuun gara irreecha hora Finfinnee imalaa kan turan yoo ta'u naannoo istaadiyoomii yeroo gahan humna waraanaatiin qabamuun gara mana hidhaa Kolfee Qoraaniyoo mana barumsaa Masarat Idgaat jedhamutti hidhamaniiti jiran. Dhimma kana qulqulleeffachuuf nama yeroo san achi ture irratti bilbilee turre. Akka namni kun jedhutti nuti uffata gurraacha bifa aadaa keenyaa fi gaddaa Tassaa Hacaaluu Hundeessaa calaqqisiisu hojjechiifannee irreecha hora Finfinneetiif manaa baane. Baajii mootummaan jiru ammoo hin qabnu. Baajiin keenya eenyummaa keenya malee siyaasaa mootummaa miti. Oromummaa keenyatu baajii keenya ja'a dargaggeessi taatee gaafa san humna waraanaatiin hiriyoota isaa irratti raawwatame bilbilaan yeroo BBCtti himu. Naannoo istaadiyoomii wayita geenyu kan jiru dargaggeessi kun humni waraanaa nu dhaabuun maaliif uffata gaddaa uffattan gaddaa maaltu jira jechuun nu gaafatee jira. Isin uffata kana uffattanii kan dhuftaniif ayyaana irreechaa shororkeessuu fi jechuun nu hunda qabanii Kolfee Qoraaniyoo nu geessanii jira. Waan nama dinqu kan jiru jiraatan naannawa Finfinnee irraa dhimma kana nutti hime poolisoonni mana barumsaa san keessatti hidhamaa eegan hundi jibba eenyummaa Oromootiin kanneen guutamanidha. Uffata aadaa uffatanii osoo deeman qabne jedhi himata irratti banii waliin jetti jechuun haala uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti ittiin cunqurfamaa jirus BBCtti hime. Maqaan dargaggoota eenyummaa isaanii qofaaf hidhamanii Alamuu Dirribaa Gadaa, Lallistuu Dirribaa Gadaa, Giiftii Ijoo Gaaddisaa, Dachaasaa Tolaa Shaanqoo, Qajeelaa Baqalaa Badhaanee, Taarikuu Qalbeessaa, Gammachiis Qalbeessaa, Iddoosaa Magarsaa, Baay'isaa Magarsaa, Callaa Magarsaa, Tibbee Magarsaa, Daraaraa Abdiisaa, Callaa Girmaa, Abbeeraa Tolaa, Roorrisaa Guddataa jechuun maddi keenya kun BBCtti himee jira. Uffata gurraacha aadaa Oromoo kan Hacaaluu Hundeessaa fakkaatu hojjechisnee turre isa uffatnee gara irreessaa deemne turre gara nama 18 taana Buraayyuu irraa gara Finfinnee dhufne irreessa Finfinnee kabaju akkuma deemnanii nuyi immoo baasii qabnu baasii keenya immoo nuyi oromummaa keenya marga keenya aadaa keenya duudhaa keenya kanaaf waan ta'eef tokko qabnu akkuma Finfinnee deemne akkuma deemnee deemnoo turre poolisoonni kamana kana huccuu karamaa uffatu nu jedhani huccuun kuni gaddabaattu itti qunnamee gadi jiru baattuu gurraacha uffatan nu jedhani huccuu gurraacha kan uffanneef aadaa keenya kabajuuf malee rakkoo biraati. Apa fi fuudhanii gara Kolfee geessanii Kolfee Qaraaniyoo waradaa Sarama mana barumsaa Masarat Idgaat sadarkaa tokkoffaa kan jedhamu mana barumsaa mootummaati. Dhumarratti namni Finfinnee irraa yaaduuf kenne kun dhaamsa isaatiin uummanni Oromoo mootummaa aadaa fi eenyummaa isaa balleessuuf deemu kana ofitti dhiisuu hin qabu. Bahaa dhihaan harka wal qabatee ofirraa kaasuu qaba. Mootummaa aangoon isaa dhumatee filannoo malee humnaan nurra bubbuluuf haala mijeeffataa jiru kana beekee irratti qabsaa'uu qaba. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen akka obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Abdii Raggaasaa, obbo Hamzaa Booranaa fi Shabdajiin Xahaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa hundi hanga gad lakkifamanii filannoon haqa qabeessaa gaggeessee nama isaaf ta'u hanga filatutti uummanni keenya qabsoorraaf duba deebi'uu hin qabu jechuun dhaammatee jira. Uummata Oromootiin wanti dhaga'amu
ummata Oromoo nama maqaa Itoophiyyummaatti Oromoo balleessu deemu. Ni barreeffama. Aadaa Oromoo, maalummaa Oromoo balleessuuf deemu. Uummata Oromoo kun taa'ee ilaalee ta'e taanaan uummata Oromoo boruuf badii kana caalu tokko. Uummatni Oromoo tokkummaa isaa cimsatee wal dhaggeeffatee mootummaa kana karaa qabsiisuu qaba jedhaan. Mootummaan kuni dhaabbileen mootummaa tokko ayyaanatu qaba waggaa 5 jedha. Garuu waggaa 5 sanii ta'aa muraasa qabee waggaa 5 sanii waantota murachuudha. Mootummaan kun waantota karaa hin taane karaa sirrii hin taane seerri biyyaa kan hin taane waantota dheereffachaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo jabaatee harka wal qabatee tokkummaa isaa cimsee mootummaa karaa aangoorraa fuudhuu qaban jedhaan. Oduma wal fakkaatuun qeerroo Harraqaalluu sanbata duraa osoo gara irreecha Finfinnee imalaa jiranuu qabaman guyyaa kaleessaa mana murtii aanaa Qaaqiitti dhiyeessaniitii jiran kanneen hidhaman keessaa namoonni 15 guyyaa kaleessaa mana murtiitti kan dhiyaatan yeroo ta'u beellamni isaanii gaafa onkololeessa 5/2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabameefii jira. Yeroo ammaa qeerroowwan kanneen deebanii bakka hidhamanii turan mana barnoota Daraartuu Tulluutti deebifamaniitii jiru. Qeerroowwan muraasni maqaan isaanii nu ga'e Bilisummaa Caalaa Abdii Girmaa, Olumaa Alamaayyoo Kiisaa Tamasgeen, Ijaasuu Olhiiqaa, Waaqjiraa Sanyii Ayyalaa fi kanneen biroo hedduunis mana hidhaa kana keessatti akka argaman maddeen gabaasan. Godina Baalee magaalaa Roobee keessatti waraanni mootummaa hawaasa rakkisaa jiraachuu jiraattonni BBS itti himan. Akka jiraatan magaalaa Roobee tokko BBS itti himetti waraanni mootummaa magaalaa Roobee keessa qubsiifame hawaasa shororkeessaa jira. Waraanni magaalattii keessa qubsiifame shaneetu jira jechuun hawaasa nagayaa dararaa jiraachuu hime. Waraanni kunneen sababa irreecha hora Finfinnee fi Arsadii kabajamuun wal qabatee aanicha kan qubsiifame yeroo ta'u qeerrolee fi qarreelee uffata aadaa uffatanii Roobee irraa gara Finfinnee imalaa turan qabanii reebuu fi hidhuu turanii jira. Sanbata dabree qeerroowwan magaalaa Roobee irraa irreecha akka hin deemne ugguraman magaalattii keessatti wal gahuun dhiichisaa turuu dubbata. Sababa kanaaf namoonni baay'een hidhamanii jiru. Yeroo ammaa kanneen hidhaa bahanis jiraatanis kanneen mana hidhaa keessa jiran baay'eedha ja'a namni jira dubbifne kun. Roobeetitti keessattuu qaamni mootummaa wanta ofii godhemmata qabee wantoota akka boombii darbachuu kana wal qabsiisee mana shororkeessaa jira. Gandi biyyoonni hundi waraanaan kan guutamedha. Keessatti shaneetu jira jedhanii uummanni hedduu walaa jiran biyyaa Finfinnee sana dura irraa jalqabee jecha. Magaalaa Roobee kan qeerroowwan Roobee irraa Finfinnee deemanii sababa uffata aadaa uffatanii fi irreecha irra hirmaatanii qaamaan hedduu inni jiru keessaa kan gadhiifamillee inni jiru jechuudha. Godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labbuu keessatti sababa ayyaana irreechaatiin wal qabatee qeerroowwanii fi qarreewwan hedduun mana hidhatti guuramuun himame. Akka jiraatan aanaa Daaroo Labbuu tokko BBS'tti himetti dargaggootaa fi shamarran hedduun irreecha hora Finfinnee fi Harsadee irratti hirmaachuuf uffata aadaa uffatanii akkuma qophaa'aniin waan dhorkamaniif aanuma keessa jiranitti irreeffachuuf isaanii qophiirra jiru humna waraanaatiin hin irreeffatan jechuun adda bittinneessanii garii qabanii mana hidhatti guuranii gariin ammoo baqatanii bosona seenanii jira. Kanneen baqatanii qabuuf dadhaban maatii isaanii qabanii hidhaa akka jiran hima. Namoonni hidhaman kunneen irra hedduun isaanii tisheertii suuraa artistii Haacaaluu Hundeessaa qabu uffatanii kan turan yeroo ta'u mana hidhaa Miicataa keessatti sanbata dabreerraa hanga har'aatti ugguramanii jiru. Mana murtittis hin dhiyaanne jaamu. Haalli nageenya aanaa Daaroo Labbuu keessa jiru ulfaataa ta'uu kan dubbatu namni kun dargaggoota carraa argatanii irreecha hora Finfinnee deemanii deebi'an qaqqabanii hidhatti guuraa jiraachuus hima. Haalli Daaroo Labbuu keessa jirtu sababa irreechaatiin wal qabatee ijoolleen artistii Haacaaluu shanniilee isaa tolfatanii turanii akkasitti shanniilee tolfatanii turanii namoonni qeerroo ijoolleen shanniilee san kaatanii magaalaa keessa deemuu turanii waan irreechaa deemuu dhorkanii ijoolleen akkumatti gamtaan hanga tokko irreeffame jettee guruppiidhaan osoo isaan ta'anii ijoollee adda bittinneessanii ijoollee ifa dhaban booda maatii ijoollee keessa deemanii guuruu turan warraaqii amasii nama jaamufaa kaanuu bayaa naamaffaa guuranii hidhaatti guuranii
yeroo dhaabbatti deddeebi'anii nuugaa baasanii fudhachuu turanii baasuu illee hin dandeenye. Haga ammaatti qaaxaruma qabu jiranii haala sanii ijoolleen baatee gaara jirti haga ammatti gartee furmaata tokkollee hin arganne. Namni hidhame sun ammaaf nama hangalan jedhamne ijoollee hedduutu guuran gartee dhiira dhalaa ijoollee bakki tokkorraa gaara seente baadiyyaa deemanii jiran warra biraa biraa. Wata kan dhiyeessine ijoollee gama mana murtii illee uumaa furmaata qabdanii kan gataadhaan jalqabeessanii dhaqanii arrab dhaqanii maatii baasanii ganaa jummatti qabanii jummaa sana itti dabarsuu jiran. Haalli amma jiru biraa sochiin gartee gama qeerrootiin godhamtullee takka hin jirtu sababa mootummaa waraana achitti guutuudhaaf waraanni sochii namatti dhiisuu daldaluu hin danda'u. Waa hunda gartee namoota illee irreecha carraa argatee dhaqee gaggara galallee hidhatti guuruu jiranii carraa takka hin jiru jechuudha. Haalli amma jiru haalan hamaadha. Itoophiyaatti jijjiirran birrii moofaa gara nootii haaraatti raawwachuun onkololeessa 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumuramaa jedhame. Birriin duraan ture nootiin haarawaan bakka buufamuuf guyyoota 90 keessatti akka raawwatamu murtaa'uun isaas ni yaadatama. Haa ta'u garuu jijjiirran birrii 100,000 hanga miliyoona 1.5tti raawwatamuuf immoo kan kenname guyyaa 30 qofa. Yeroon kenname xumuramuuf guyyoonni 10 qofti akka hafes ibsaniiti jiran. Kanaafuu yeroo murtaa'e kanatti fayyadamuun damiilee baankii isinitti dhiyoo jirtu deemtanii hanga gaafa onkololeessa 6tti birrii moofaa of harkaa qabdan daftanii akka jijjiirratan jechuun miidiyaalee biyya keessaatiin gabaasaatii jiran. Jijjiirraa maallaqaatiin wal qabatee haasaa muummichi ministeeraa taasiseen nama birrii miliyoonota akka 5 irratti argame kallattiin saamama yoo raayyaan ittisa biyyaa saamee isumaaf galii ta'a erga jeen booda Oromiyaa bakkoota garaagaraatti raayyaa ittisa biyyaa poolisoonni humni addaa akkasuma milishoota addaa dabalatee qotee bultoota saamaa akka jiran odeeffannoon kallattiin garaagaraatiin nu dhaqqabaatee jiran. Tolega kabajamtoota daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee isumaan gammaa daawwatan hanga wajjin ture Munawwar Ahmadi ogeessi kaameraa fi teeknikaa Abdii Jamaalis na faana ture. Aero Media Network. Subscribe, share.